Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu istiidiyoo keenya Finfinneetti argamurraa Adda Janee Guutamaati. Egaa har'as ammasii haala yeroo Oromiyaa irratti sagantaa xiyyeeffatee qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aammoo Obbo Daawud Ibsaa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromooti. Obbo Daawud Ibsaa baga nagaan gara istiidiyoo keenyatti dhuftan. Baga jiraattanis. Gaarii dhagaa Obbo Daawud Ibsaa tibbana Adda Bilisummaa Oromoo sin hooggantanii fi ODP gidduutti ibsi wal balaaleffannaa fakkaatu tokko bahaati jira. Maddi wal dhibdee kanaan maalin? Karaa keenya ibsa ODP balaaleffatu hin baafne. Ka baafne walumaa gala mootummaa Itoophiyaa wajjin walta'insa goonee dhufne. Walta'insa kana keessatti waan daddaaqame ilaaluun ibsa baafneerra walumaa gala mootummaa Itoophiyaa amma ilaala mootummaa wajjin wal taane haa ta'uti akkuma jette sana ODP'n deddeebisee ibsa baasan irratti kun guddoo nu gaddisiiseera. ODP'n paartiidha. Ibsa irratti baasuun irra turre ka hojjetaa jirruu fi ka haasaa jirru mootummaa waliini. Rakkinni mootummaa waliini walta'insa goone sana akka laayyootti fudhatan. Silaa gaafatamni itti dhagaamee dhimmi Adda Bilisummaa Oromoo fi isaan gidduu walta'insi ta'e dhimma uummata Oromoo ilaalu, dhimma dargaggoota ilaalu, dhimma waraana bilisummaa Oromoo ilaalu, walumaa gala dhimma saba kana waggaa 27 qabsoo godhee ilaaluudha. Akka kanatti fudhachuu ilaala dhiisaniiti waanuma shofshofiidhaan gaafatamni akkatti dhagahamutti walta'insa sanarra hojii irratti hiikuu irratti hanqina jiruudha akeekne nuti. Daddaaqamiinsa jiru kanarratti bifa gaafatamni itti dhagahamuun hojiitti hiikuu hanqachuu. Isa kanaadhaa ibsuu yaalle kana karaa keenya isaan immoo garaa nu balaaleffatu nurratti komii tarrisuutti seenani ODP'n maaliif kana keessa seenanii nuun galu. Mee Obbo Daawud Ibsaa walta'iinsa gara manaanis walta'iinsa jedhu gara keessaniinis walta'iinsa jedhu. Mee walta'iinsumti sanii maalin sana sirriitti daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeessu? Walta'iinsi jalqabaa suni maalin? Walta'insa kana egaa ka baay'ee nama gaddisiisu walta'insa wal amantaa maangoon. Wal amantaadhaan akka hin taanee fi walta'insa sirna akka ta'u bakka gareen sadaffaa jirutti dhimmi kuni dhimma kanaan duras walta'insa mootummaa EPRDF waliin 91 seennee suni cabuurraatii dhiiga dhangala'ee waggaa 27 yaadannee nuti kana xumuratti gochuudhaaf bakka garee sadaffaan jiru. Gareen sadaffaan kunillee walta'insi kuni hojiirra ooluu keessatti qooda akka fudhatuuf deddeebisnee gaafanne. Isa kana jalaa miliqanii didanii. Erga dhufanii immoo tole jennee nuti waluma amantaadhaan walta'insa irra geenyeerra. Karaa mootummaa ka dhufe karaa mootummaa Itoophiyaa ka jennuu fi jalqaba nuti ka wal arginee Dr. Abiy wajjinidha Eertiraatti. Wal arginee walitti kakaafne. Sardamarra waan jiraniif qabxiilee madha walitti kakaafne. Walitti kakaafne keessaa tokko lolli sababa lola Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti dhalchantu jiranii 92. Lola kanaan qabatee immoo badii guddaatu ta'e dhiiga hedduutu dhangala'e. Sana nama hedduutu itti hidhame, nama hedduutu itti wareegame. Kanaafi lolli kun dhumatu keessa nagaadhaan hojjechuu nu gidduu kana tokko kakaafne lola kana xumuratu. Labsuu
yoo wal taane. Ka lammataa kana waliin ka deemu gaafasis rakkina ka uume gartuun tokko paartiin EPRDF seeraa ol ta'e innummaanuu seera ta'e ka seera murteessu ka seera cabsus seera murteessus isa ta'e kanaaf seerri hunda keenya ol ta'u mootummaanis seera kabaju nutis seera kabaju nu qofa otoo hin taane biyya kana keessatti garuuleen poolitikaa hundii fi ummati dabalatee seera kabaju kuni mootummaas ilaaluu seera kabajuun kuni ummataa fi paartiilee mormitootaa fi ka mootummaa jala jiran qofa osoo hin taane kana kaafne jechuudha. Ka lammataa kana waliin ka deemu ka waraanaati. Sana keessatti nuti ka gaafanne waraanni Itoophiyaa akkam ta'a jenne waraanni Itoophiyaa ammatti waraana faca'u miti nuun jedhee hin facaafnu waraana keenyaa jedhee Dr. Abiy lakki nutis waraanni akka faca'u miti ka gaafanne qoodi isaa maal ta'a ummata wajjin wal madeesseera waraana paartii tokkooti ka EPRDF malee waraana Itoophiyaa miti kanaaf waraana Itoophiyaa ta'uusaa waraana mootummaa amma jijjiirama geessu ka Itoophiyaa ta'uusaa nuu mirkanaa'u ka seeraan bulu ka seeraan abboomamu hundaa ol immoo paartii kamuu ka siyaasaadhaaf dhimma itti hin bahamne ta'u nuu mirkaneessu ka jedhu isaanis waa waraana keenya gaafatanii isa kana wal haasofne akkaataatti bakka qabaatuu fi bakka isaa qooda isaa wal haasofne jenne kana walitti kakaafne dhimmooti biraa akkamitti waliin hojjenna ka jedhudha ka nuti itti kaafne isa kanas walta'iinsa irratti akka ifa ta'u barbaanne wal gargaaruu qarumatti idileedhaan jijjiirama kana irratti waan jedhu hin jiru qoodi keenya maal ta'a qoodi dhaabota siyaasaa hundaatu maal ta'a kana keessatti moo EPRDFumatu isa kana qobaasaa gaggeessee warri kaan mormitoota jedhamu ka jedhu kun ifa ba'uu qaba yookaan akka mormitootaatti yookaan as partners akka qaama kana keessatti qooda fudhatuu fi gaafatamas fudhatu kanatti kakaafne gaafa walta'iinsa President Lammaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo dhufanis qabxiilee makanaa jechuudha kan irratti wal haasofnee wal taanee dhufu. Meegaa amma Obbo Daawud Ibsaa qabxiiwwan kana erga irratti mari'attanii yeroo dheeraadhaaf yookiin iddoo tokkotti dhuftanii ibsitanii uummataaf hin ibsine. Dhiyeenya kana idda wal gaarreeffachuun kun walitti dhufee egaa gama gamaan isaanis kan uummataaf ibsaa jirtan maaliif amma ammaatti walitti dhuftanii ibsuu hin dandeenye uummataaf? Ibsaa waliigalaa waan idilee tokko wal ta'uu keenya gaafasuu ibsineerra anee fi Pireezidenti Lammaan Asmaraatti. Namni baay'een ammallee wanti isaan irratti warrumti siyaasaa ofanillee wanti jarri kun lamaan itti walii galanii ifa miti hin beeknu yeroo tokko komantii gochuu xiinxaluuf irratti yaada kennuuf illee rakkataa jirra kan jedhan jira. Namnumtuu immoo baay'een komii akkasii qabamu. Ifa miti wanti isaa irratti walii galan. Komii kana anis nan qooddadha. Maaliif hin qooddadha? Waanuma nuti gaafa duraa sodaanneetu dhufe biyyattis nuttis. Maaltu dhufe nuti walta'iinsi kun sirna qabatee bakka garee sadaffaatti waraqaa irra taa'ee ummataaf illee ummata Oromoof illee ummatoota kaaniif illee akka ifa ba'uudha ka barbaade. Isa kana jalaa mimmiliqanii didan. Bakki rakkinni dhalate kana amma ka barbaadu anis ibsaa ka barbaadu isaanis ibsaa walii kakanne garuu kan akka hin taane gaafa Asmaraatti wal geenye isa kanatu wal amantaa sanatu ifa ta'ee ummataaf bifa ifa ta'een tokkoon gaafas taa'uu hanqachuun ummata kanas saba kanas nus miidhama keessa galcheera. Gama keessaniin dhimma kana waan waliigaltee kana wajjin gad baanee ummatatti ibsina jettanii yeroo itti gaafattan jira. Gaafas egaa hanga wal argine sana ibsine ergasii namnis ni gaafataa haa ta'uuti karaa mataa koo bakkuma Pireezidenti Lammaan jirutti gaafa maanguddoonni walitti nu fidan sana ibseera bakka isaan jiranitti miidiyaafuu ifeera OBN irratti irraa mummuranii dabarsanii fi hunda dabarsanii
adda baasee waan hin godhanne ibseera gaafas bakka isaan taa'anii dhaggeeffatanitti isaan kana. Egaa Obbo Daawud Ibsaa qabsoo kana jijjiirama dhufe kana wal gargaarraa jenneeti bifa sanaan biyyatti deebineedha kan jedhudha. Ammi tokko waraanni bilisummaa Oromoo Asmaraa keessa kan jiru hidhannoo hiikkatee biyyatti galeera. Kaan immoo biyya keessa kan jiru kan hidhannoo ammammaatti hiikkanne akka jirudha akkan odeeffannoo qabutti. Namoonni baay'een yeroo gaafatanii Obbo Daawud Ibsaa amma qabsoo hidhannootti amanu moo qabsoo karaa nagaatti amanuu kan jedhu jira, maal jettu? Inni kun walta'insa keenya gaafasii irratti ifee fi nullee wal bira dhaabbannee ibsineedha. Inni kun karaa keenya akka Adda Bilisummaa Oromootti murteeffannee dhufne jijjiirama wal gargaaruu qofaadhaaf otoo hin taane jijjiiramni kun ka keenya irratti wareegamneerra uummata keenya waliin akkasumas immoo kanneen jijjiirama kana bakkaan geenya jedhan hunda warra mootummaa keessaas haa ta'u kaan waliin kana galiisaa geessisuuf nagaadhaan hojjechuuf mootummaa wajjin wal taanee dhufne ammallee ejjennoon keenyaa fi murtiin keenya kanu. Amma gaa waraanni hidhatee akka bosona jiru akka jirudha kan eenyu jedhu kan himamu amma sin akka Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromootti ammas qabsoo hidhannootti amantu? Amma tokkoffaa ka waraanni hiikkatee Asmaraadhaa dhufe ka jedhu odeeffannoon sirrii miti. Maaliif waraanni sun hidhannoon qabu. Leenjii irra ka ture, barnoota irra ka ture. Yeroo adda addaatti leenjii fudhatee Oromiyaatti bobbaafamee keessaati ka qabsoo godhu ka irraa hafeedha inni kun. Haaluma kana keessa jijjiiramni dhufnaan akkasitti ka bifa leenjii fi barnoota irraa fixatee irra hedduunsaa akkasitti jirutu leenjii gahaa qabaa, barnoota qabaa, isa kana waraanaa fi miseensota dabballoota kana fakkaataadha achitti hidhannoon qaban. Isaan kana fuuneeti mootummaatti kennine qaama waraana bilisummaa Oromooti jenne nama 1,300 kuni ka'asseenee mootummaatti kennameedha. Qabsoo nagaadhaan socho'uuf waan murteessinee fi kana kennine tokko jedhu walta'insa keenya waan ta'eef. Kaamma waraanni hidhatee hafetu jira jedhamu inni kun walta'insa keenya hojiirra oolchuudhaa fi rakkinoota dhadhalatan irraati akkas ta'e malee Adda Bilisummaa Oromoo ammallee murtiinsaa nagaadhaan hojjechuu fi nagaadhaan socho'u. Amma Obbo Daawud Ibsaa egaa waraanni hidhatee amma akka jirudha kan dubbataa jirtani. Waraanni hamma hidhatee jiru kun hooggana siyaasaarraa yoo sin ajaja dabarsitan sin akka hoogganaa Adda Bilisummaa Oromootti ajaja sana hin fudhataa? Fudhatees hojiirra oolcha? Inni kun akkatti rakkina seene karaa keenyaa fi karaa dhaabaa otoo hin taane karaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ka jiru mootummaa federaalaati. Federaala Itoophiyaa jechuudha. Isaan kun waan waraana kana ilaaluun akkaataatti walta'insa keenyaatti akkatti xumuruu qabnu ka lafa kaawwannetu jira. Ka lafa kaawwanne sunis nuti gaafa gallu koree waloo tokko dhaabne koree waloon kun immoo ka Asmaraadhaas isaanitti kennames haa ta'u 300,000 kanneen qabsoo irra turanii fi qabsoo irra jiranis haa ta'u kanneen hidhatanii jiran kana isaan kana akkamitti qoodi isaanii murtaa maali ka ta'u qoodi isaanii ka jedhu koree waloo tokko ijaarreetitti deemna jennee lafa kaawwanne. Koree waloo kana keessatti nutuu otoo Asmaraatiin galiin saffisaan daddafanii qajeelfama tokko baasan haa ta'u qajeelfami sun ba'e. Akka qajeelfama sanaatti koree waloo dhaabbatti mooraa galu mooraa galinsa sana keessattis koree waloo kanatu dhaqee waliin qubachiisa. Leenjii fudhatan monitor gochuu keessatti koree waloon kun sadarkaa olaanaatti leenjii sana to'ata. Erga leenjii fixanii immoo qoodi isaanii maal ta'a tam ta'a ka jedhu sanas ramaddii fi bobbaasuu fi bakka isaan qabachuu qaban kan keessatti yookaan
humna nageenya keessatti sadarkaa humna ittisaa Itoophiyaa keessattuu haa ta'u ajajooti warri ta'an akka ajajootaatti kaan immoo warri sadarkaa raanken faayil keessa qooda fudhatan akkasitti warri kaanaaf qaami isaanii fiitiin godhe immoo fi darbee immoo filannoon isaanii ka miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'anii itti fufuu warra ta'an immoo isaan kana adda bilisummaa Oromoo bakka itti godhu darbee immoo warri jireenyi isaanii uummata keessa deebisanii qubachiifamuu qaban uummata keessa akkaataa itti qubatanii fi achi keessatti illee akkaataa itti gargaaraman kana hunda waliin xumuraa ka jedhudha ka lafa taa'ame jechuudha. Haa ta'uuti eessarraatii rakkina seena jalqabuma ka Eertiraadhaa dhufe sun yeroo isaanitti kennamee jedhutti sana booda hoogganni adda bilisummaa Oromoo naannoo sana gahuu akka hin qabne bilook godhan jechuudha. Hoogganoonni ijoollee kana bira deemuudhaafuu karaa irratti ka deebifaman hoogganoota ol aanoodha jechuudha. Sana booda deddeebifnee gaafa dullee gara sanaatti nu butuu didanii achirraatii rakkina seene. Inni kaan sanaan qabatee rakkinni walxaxaan sanuma keessa itti fufee jiraate jechuudha. Rakkinni walxaxaan kun maal inni ajaja fudhatu jechaadha? Waan ajaja fudhatuu fi dhiisuu miti. Tokkoffaa rakkinni walxaxaanii mootummaan naannoo Oromiyaayyuu humni kun humna adda bilisummaa Oromootti miti jedhee labsee jechuudha. Labsii ifaa baase deddeebisee reediyoo fi waan adda addaa irratti kanuma deddeebisanii himanii feesbuukii fi waan akka kalammataa ka baay'ee seensitiif ta'e uummata Oromoo keessatti hiikkachiisuu ka jedhu tokko jechuudha. Hiikkachiisuu ka jedhu kana yeroo facaasanitti akka nu hiikkachiisanii nu facaasanitti hubate jechuudha humni kun walumaa galatti. Kana keessa maaliif seenamee nu salphisanii nu hiikkachiisanii nu facaasanii akkasitti hubate isaan qofatu hin taane uummatu. Amma gaaffichi ka waraana irra darbee ka uummataayyuu ta'e jechuudha. Kun hundi haala kana walxaxaa deeme. Isa kana qabbaneessinee akkaataatti uummata subachiifnee humna kana subachiifnee waan kana xumurruu itti deemuu keessatti waan lafa kaawwanne si'a 2 3 4 duubaan waan biraa hojjetuudhaan nu jalaa gufachiisan jechuudha. Fakkeenya Oktoobar 24 waajjira humna ittisaa biyya kanaatti bakka Jeneraal Saare Mokonnin Chief of Staff jirutti bakka Jeneraal Birhaanuu Juuraa jirutti bakka Jeneraal Adam Mahammad jirutti Director of Security Dammallaash jirutti akkasumas taantuu Pirezidantii Oromiyaa Xeebaan jirtutti haasofnee waan kun erga sadarkaa kana akkasitti wal rakkina hubannaa qabaate mee itti deemneeti nuti ibsa uummata waliin jenne kana. Isa kana qabannee 24 wal taane 27 ani bobba'u 25 fi 6 waraanatti bobbaasanii lolatu ta'e jechuudha. Aanuu socho'uu dadhabe. Kuni haalicha wal xaxaa wal ulfeessaa deeme rakkinuma isaan uumaniini jechuudha. Rakkinoonni akkasii gaa lakkoofsan qaban hedduu. Amma kan hin gaaffii kana kaaseef obbo Daawud Ibsaa waraanni hidhatee jiru warra siyaasaarraa warra kan akka keessanii warra dhaabicha hooggantanirraa qaama siyaasa hoogganurraa ajajaa hin fudhatu kan jedhutu dhaga'ama. Gama biraatiin immoo ammam dhugaa akka ta'een hin beeku malee sooshaal miidiyaa kanarra kan deddeemaa jiru ajajaan waraanaa Obbo kan dhihaa jiru hoogganni siyaasaa yookiin nagaa yookiin immoo karaa qabsoo hidhannoo filachuutu irra jiraata iddoo lachuu dhaabbachuu hin danda'u kan jedhu sagaleen tokko yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti gallakkifameeti jira. Kanarraa ka'uudhaan egaa sini ajaja sin dabarsitaniif waraanni hidhatee jiru kuni fudhatee hojiirra oolchaa kan jedhu kan akkan kaasu na godhe kana. Wal ka waraana jedhamee sana maanguddoonni dhaqanii gaafataniiru. Maanguddoonni dhaqanii hariiroo adda bilisummaa Oromoo fi waraana sana gidduu jiru waraanichuma gaafataniiru. Sana ifa godheeraa fi maanguddoota nuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa fillee nama keenyallee itti daballee ergine jechuudha. Sana miti rakkina guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa waraanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo miti jedhee ifaan labsee ka burjaajina guddaa uume sanaa jechuudha rakkina guddaa.
Egaa akkas ta'e wanti hunduu gara keessaniin ifaa ta'ee gara jaarsoliitiinis ifaa ta'e amma ammaatti obbo Daawud Ibsaa Hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo ifatti gadi bahanii waraanni hidhatee jiru akka galu galee gara nagaatiin qabsoon itti fufamu ifatti hin labsine wanti labsan hin jiru jedhameet qeeqni isin irratti ka'a. Maal jettu isin? Qeeqi kun qeeqa dhugaa qabeessaa fi bakka qabu miti. Waliinuu taanee dhaabbanne labsine gaafas waan irratti asmaraa irratti karaa keenyallee nagaadhaan hojjechuuf akka murteeffannee jirru. Nuti akka hoogganaatti yeroo kana murteessinu murtiin kun waraanas miseensa Adda Bilisummaa Oromoos deeggartoota keenyas hunda ilaalaa jechuudha murtiin kun. Isa kana ammallee irra deddeebisee nagaadhaan hojjechuuf murteeffannee dhufuun keenya kana si himaa jira. Miidiyaa adda addaa irratti labsiidha kun. Sana qofaa miti ibsa baafneerra. Ibsa baafneerra. Daggalanii rakkinni kun daddabee deebi'ee sitti sii deemaa jira naa obsi. Sana qofaa miti. Ufii kiyya asirraa ka'ee hanga gidaamii hanga waraanni bilisummaa Oromoo jiru ajajaasaatti dhaqee labsa kanaa fi ibsa kana himeeraafi. Isa labsii waanniidhaan labsin irratti dabalate jechuudha. Rakkinni kan dhalate sanarraa otoo hin taane labsii kana hojiirra oolchuu irratti maalii fi kuni otoo tattaafatamaa jiramu deddeebisamee lolli itti baname gara lolaatti dhiibame sadarkaa kanaan nu gaheedha. Karaa keenya kan nuun galiinii fi ammallee gaaffii guddaa kan nu ta'ee jiru. Gaariidha. Gaa maalinni irra deddeebi'amee kan jedhu obbo Daawud Ibsaa gadi bahanii keessattuu yeroo rakkinni guddaan akkanaa kan uumame waraanni hidhatee jiru sun akka galu maaliif ifatti hin dubbanne kan jedhu irra deddeebi'amee waan haasa'amuu fi kan hin gaaffii kana jabeessee gaafate. Gaafatte kanuma waliin ka gaaffii nutti ta'e immoo nuti maalii fi deddeebi'amee lolli irratti bobbaafamaadha waraana kana irratti wal taane. Erga wal taaneeti waraanni kun akkaataatti mooraa galuu waliinuu hojjechuudhaaf koree waloo ijaarre maalii fi lolli irratti yeroo adda addaatti bobbaafamaadha. Humna guddaa sanatu gaaffii nutti ta'e nutti. Gaariidha. Amma kan sooshaal miidiyaa kanarra deemu ajajaa waraanaa Obbo kan gara dhiyaate natti fakkaata. Kan inni jedhuu fi yookiin karaa nagaa filachuu yookiin hidhannoo filachuu kan jedhu dubbataa ture. Waajjira ODP'tti immoo itti gaafatamaa kan ta'an Dr. Alamuu Simeet natti fakkaata hundi dogoggoruu baadhee. Isaanis Addi Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu miila iddoo tokko nagaa keessa tokko immoo hidhannoo keessa dhaabbateeti socho'aa kan jedhu. Wanni kun lamaan wal fakkaata. Kanarratti maal jettu? Alamuu Simee dhugaa miti. Nuti nagaadhaan socho'aa jirra. Yooma akkuma 92 sana saba barbaadanii waan nu godhu malee. Ka waraanaa ammoo isaantu labse irra deebi'een sitti hima. Waraanni kun kan Adda Bilisummaa Oromoo miti jedhan irratti dhaqanii rukutuudhaaf akka isaanii aanjootti ka hunda keenyaafuu hojiirra ooliinsa isaaf rakkina nutti uume isaantu labse. Erga isaan labsaniitu ka dhaabaa miti erga jedhani karaa tokko ka dhaabaa miti erga jedhani karaa biraa immoo nuun waraana keessanitti jedhanii nuun gaafachuun maaltu fide? Akka lamatti maaltu fide kana? Isa kana isaaniin gaafachuudha. Ka baay'ee nu rakkisee fi hojii irrattuu danqaa guddaa nutti ta'e isa sana qaama biraa akka ta'etti nuufuu rakkina guddaa kan nutti uume nuun immoo akka qaama biraa ta'etti erga akkas ta'anii inni kun ka hojii siyaasaa hojjetu jedhanii fudhatanii isa sana waraana ka Adda Bilisummaa Oromoo miti ni rukunnaa sadarkaa kanatti sadarkaa hoogganoota biyya kanaatiin bakka adda addaatti natti himameera nattu. Ka keessa miti ni rukunna jedhan lakkisaa akkasittiin filatina ka keenya haa ta'u hin ta'ini ka qabsoorra turedha. Ka qabsoorra ture kana rukutuutti erga seename biyya kana walxaxaa siyaasaa fi waraanaa keessa galchitu hunda keenyaaf ka ulfaataa ta'u hiikuudhaaf kana sadarkaa oliitii jalqabee waan itti bittaasa irratti dubbadheera. Ka keenya haa ta'u kanama biraa ammatti akka itti deemnu lolatti
gamuu fi humnaan deemuu otoo hin taane warra kana furuuf itti dhiisaa yeroo kennaafi ka sana booda immoo waliin furra ka jedhu sana jechuudha. Amma ibsa keessan namoonni isa dheengaddaa kennitan kana hordofanii obbo Daawud Ibsaa waraana labsanii kan jedhutu jira. Ergaan ibsa sanaa waraana labsuudha kan jedhutu jira. Isin maal jettu kanarratti? Dhugummaan qabu waraanni labsame sun sirrii miti. Waraanatu labsame. Waraanni labsame kun nun baasu. Obboodha deebisaa labsii keessanii karaa nagaa haa deemnu. Waraana yoo labsamee waraana bobbaafamee jiru kun ummatis yoo itti dhuka'e calliseen ilaalu. Ka itti dhuka'us calliseen ilaalu. Kun immoo warri itti dhuka'u kun ofirraa ittisu. Hin ta'u nun baasu. Kana kan inni nagaa haa deemnu. Nagaatu nu baasa. Gaariidha obbo Daawud Ibsaa jaarroleen jidduu keessan deemanii isinis gara keessaniin ibsaa turtanii isaanis gara isaaniitiin ibsaa turanii jaarroleen sin jidduu deemanii gara qabxiiwwan 10 akka furmaatatti kan kaa'antu jira kan sillachuu iddoo geessan jirtanitti isinii dhiyeessanii gara biraatiin immoo gareen obbo Baqqalaa Garbaafaa keessa jiran immoo isaanis gama tokkoon furmaata kan jedhan qabxiiwwan dhiyeessantu akka jirudha kan himamu. Gamni lachuu gara ODPs gara Adda Bilisummaa Oromoo isiniin hoogganamus akka fudhateedha kan himamu. Garuu wanti sun hojiirra hin oolle. Gama biraati immoo dheengadduma kana foorumii dhaabbilee siyaasaa jedhamurratti dhaamnaa jettanii walii galtanii sadii taatanii ibsa kennitan. Kana yeroo ilaalu namoonni baay'een yookiin uummatichi dhaabbileen siyaasaa kun nu gowwoomsuudhumaa fi dhufanii walitti walgaanii walii galle jedhanii walirraa deemu jedhaniis hin komatu. Maal jettu? Dhugaadhaan jira. Akka itti dhugaa ta'u biyya kana keessatti jaarmeelee siyaasaa saataadhi mootummaan dhugummaan isaanii dhugaadhaan socho'uu isaanii fi waan jedhan sana hojiirra oolchuu keessattuu dhimmoota nageenya biyyaa ilaalan, dhimmoota walta'insaa ilaalan, dhimmoota seeraan socho'uu ilaalan, dhimmoota lola labsuu fi nagaa labsuu ilaalan. Isaan kun yoo qaami walaba ta'e tokko kana hordofee murtii kennu biyya hin jiraanne keessatti kana keessa waliin dhahinsa adda addaa godhee lubbuu uummataa kagaaga'u carraa guddaa qaba. Biyya kana keessatti independent judiciary hin jiru ka hunda keenya to'atu. Judiciarynis executivenis ka seera baasus qaamuma tokkicha. Kana keessatti anis komiinan kaasaa, EPRDFis komii kaasaa, ka biraas komii kaasaa, ka murteessu hin jiru. Kana gidduutti ka rakkate ka qulqullinaan hojjetuu fi uummata kanaa jechuudha. Hanga kuni furmaatan argatneettii fi independent judiciary jedhan suni yookaan immoo walaba ka ta'e ka seera murteessu fi ka executive ka hojii raawwachiistuun sunii fi ka seera baasu adda hin bahinii fi hanga sun hin jiraatinitti rakkinni kun itti fufu. Gaariidha mee obbo Daawud Ibsaa keessa jiru gara hooggantoota ODP irraa kan jedhamaa jiru waliigaltee kanaa edda waliigallee booda kan yoosuu cabsu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan jedhudha. Mormee eenyu akkasii dhiyeeffatu. Gama biraatiin immoo edda rakkinni akkanaa jiraate yeroo baay'ee walitti dhuftanii wajjin waliigallee wal hubannee jettanii wajjin viidiyoo ibsa kennuun viidiyoo ka'uun suuraa ka'uun hin jira. Edda rakkinni ammanaa jiraate uummanni waan gammada yeroo isin kana gootanii maaliif fakkeenyaaf waan akka foorumii wajjin dhaamna jettanii viidiyoo wajjin ka'uu suuraa wajjin ka'uu yookiin immoo ibsa wajjin kennuu waliigallee kan jedhu maaliif gootu? Karaa keenya gaafa asmaraatii wal taane pirezidaantii lammaatti ka galfataatti ka taasofnetu jira. Anatu taasise.
pirezidaantii Lammaa akkuma gaafa 92 akkuma gaafa waggaa 27 darban kana har'a wal haasaanii boor wal himatu har'a wal haasaanii boor cabsu yoo ta'e yoo galuu baanne wayyaa adaraa galfatan sinitti kennadha yoo nuti galuu baanne wayyaa boor deebinee ummata keenya kana biratti wal himanna yoo ta'e ka jedhu karaa koo gaafas fixanne nutti fakkaate kana yeroo himan erga gaafa gallees yeroo adda addaatti yeroo walitti dhufu yeroo haasofnu ammoo haasaan nuti gooneef walta'iinsi nuti goone xiqqoo yeroo adda addaa qabee maanguddooti walitti nu fidan garma qulqulluudhaan ni ta'a jenneetitti deemne tarii akkuma teetteeyyuu badii ta'uu mala ufuma qarumatti dhaqanii waliin dhaabbattuu fi waliin haasa'uun sun waliin haasa'uu sana garuu ummatatu barbaada nutillee ni barbaadna qaamoti barbaadan jiru kuni ni hojjeta jennee amannee turre bakkitti amma uf argine bakkuma 92 fi bakka waggaa 27 keessa darbine sana jechuudha kun maal jechuudha yoo dhugaasaa lafa keenya adda bilisummaa Oromoo rukutuu fi rukutuu sana biran ga'e dadhabsiisuu ka jedhu murteeffataniiru odeessa gahaa qabna kana bakkirraa rakkinni dhalatee rakkinni kun hundi waliin dhahaa jiruu fi uummata addessaa jiruyyuu murtii kanarra dhaabbatamee sochii ta'aa jirudha. Isa kana kan rakkina fide bakkuma duriitti nu deebisee bakka 92 fi 27tti kuni guddoo nama gaddisiisa. Amma gara keessattuu gara dhiyaa Oromiyaatti namni hin ajjeefamaa karaan hin cufamaa rakkoo hawaasummaa hedduu fi uummanni saaxilameeti jira. Waraanni kun gamalachuyyuu du'uun hin mul'ata. Egaa rakkina kanaaf du'uu uummataa kan waraanaa gamalachuuti. Sin maaltu isinitti dhaqa? Waal na gaddisiisa yoo jedhe tariin amantu ta'a. Garuu har'a miti sun. Gaafa nama 5 du'e jedhame sadarkaa olaanaatti humni bobbaafame uummata keenya kumaan buqqifame dhibbootaan du'u humna gumuuzis fakkeeffame humni addaa keessatti ijaarame deemamaa jiru callisee ilaala mootummaan kun karaa cinaaksan lolli hangammaan dhaabbanne callisamee ilaalama mooyyaale akkasii bakkoota biraas itti fufa saasiin waraanaaf waraana wal dura dhaabbatu maaliif sadarkaa diviiziniidhaan lakkaa'amu humni itti bobbaafama humni kun dhuguma humnoota bakka biraatii hidhatanii jiran sana caaleeti yaaddessaa ta'eeti humni biyya kana keessatti hidhatee jiru naannolee adda addaa keessatti naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane guddaadha baay'ee guddaadha odeessisaa lafa jira nama fuuldura isaan kana caaleeti yaaddessaa ta'eeti itti bobbaafama maaliif adda ta'e ka Oromoo kun sanuu rakkina kana furra waliin jenne dhamaa'aa jirru inni kun rakkinni haasaa rakkinni dinagdee rakkinni lubbuun namaa dhabamu waraanni itti bobbaafamnaan kun waan hin hafnedha ni jiraata. Garuu gara hooggantoota biyyattiitiin kan jedhamu waraana bilisummaa Oromootu caasaa mootummaa daka jiru hundumaa diigee uummatas rakkisaa lammata immoo hooggantootuma caasaa dakaa irratti illee jiran hedduu kan nu jalaa ajjeese rakkinni kun akka babal'atu godhu waraana naannoo sana hidhatee socho'u kan obbo Daawud sirriitti to'achuu obbo Daawudii fi hin to'atamne jedhanii dubbatu. Obbo Daawudiif hin to'atamne jedhanii labsiiyyuu baasani sana si himeegaa kuni ka isaan irratti waan kaa caasaatu diigamee maali jedhuu fi uummatatu rakkifamee jedhamu uummata naannoo sanaa dhaqanii gaafataniiru jaarsoleen waraanni kun waraana keenya nutu hidhachiise adda bilisummaa Oromoo qofaa miti katti gaafatamu nageenya keenya tiksaa jira waraana kanaan dura nu ajjeesaa bahee waraanni mootummaa jedhaniiti himatu achiiti mootummaan akkasaa himatu malee uummata sanaaf gaddin erga jedhame uummata akka biraa jedha maan qabeenyeef ka uummati waan ni jedhu sana rakkina waraana kanaa fi waan immoo akkaataatti walta'iinsi adda bilisummaa Oromoo fi
mootummaa hojiirra oolu nutuu qooda keessaa fudhannee hojiirra oolchuu barbaanna. Waraana nutti hin bobbaasina. Waraana kana nurraa kaasaa. Waraana mootummaa kana gaaffiin uummataa lafarra jiru. Jaarsolittis kan himatan kana. Erga kana ta'eeti maaliif yeroon kennineefi kanaaf sababaa qaba. Sababaansaa waanuma Oromoo fi gaaffii Oromoo ta'etu itti belbeltuu ta'e. Kana rukutanii dafanii waan ni gochuu itti ariifatu. Maaliifi ajandaansaa duuba jiru gaaffii kana ukkaamsuu fi dhaabicha dadhabsiisu. Kanuma dubbiin. Amma caasaa dakaa kana humna siniin ajajamneetu akkas godha kan jedhu wal qabate yoo mootummaan amma akkasiin jettanii waraana woboo achi jiru irratti weerara sana yookiin waraana sana hin dhaaba ta'e waraanni achi jiru suni kan ajaja dhihaatiin ajajamu suni qaama siyaasa hoogganu kan ABO'tiif jechuun siniif ajaja fudhata. Kun gaaffii keessatti deebi'a. Amma kana gidduutti wanti ta'eyyuu maaliifi humni kun hundi bobbaafame lubbuun sun hundi dhabame. Kanaan qabatame immoo lubbuun uummata keenya hundi gumuziin fuuldura qabatame maaliifi dhabame. Maaliif dhumaatiin kun hundi ta'e buqqaatiin kun hundi ta'e kun hundi qoratamuu qaba. Sana qofaa miti. Maali? Murtii kana eenyutu fudhate? Nutu fudhateeti sababaa kanaan lubbuun kun dhabamaa jira ta'e itti gaafatamuu qabna. Mootummaa kanatti fudhatee yoo ta'e immoo sababaa seeran kabachiisaadhaan lubbuu kana hunda dhabamsiisa waan salphaatti furamuu danda'u. Rakkina salphaatti furamuu danda'u. Yoo ajaja keenya ala jira ta'ellee kun akka biraatti akka furamu qaba. Ummatichi gaafatama isaa fudhateera. Ummata wajjin ni furra. Kun ta'ee otoo jiru lubbuun kun hundi maaliif dhabame? Ummati kun hundi maaliif rakkifama? Biyya waliin qabne jennutti diviiziniin kun hundi naannoo kanatti maaliif bobbaafama? Kun gaafatamni isaa eessa jira beekamuu qaba. Akkasumatti waan ajaja fudhachuu sanaa fi ajaja fudhachuu dhiisuu sana qofaatti salphifamee ilaalamu miti kun. Obbo Daawud Ibsaa egaa ABO'n dhaaba guddaadha. Maqaa dhaaba kanaatiin shororkeessonni hedduu hojjetameera. Diraamaan hedduu irratti hojjetameera. Egaa kan hundumaa keessa darbitaniiti har'a iddoo kana jirama. Egaa yeroo ammaa kanatti atakaaroo akkanaa dhaaba biyya bulchisaa ta'u mootummaa wajjiniin atakaaroo keessa seenuun maqaa dhaabicha kanaa hin xiqqeessaa kan jedhanii sodaatantu jira. Maal jettu? Inni maqaa dhaaba kanaa xiqqeessuu qofa otoo hin taane walumaa gala gaaddisa uumeera hunda keenya irratti mootummaa irrattis akkaataa deemsa kanaa irrattis dhaaba kanaa xiqqeessuu dhiisuu sana miti wanni guddaan waan uumamee jiru kanadha. Waan uumamee jiru kanarratti rakkinnii fi badiin eessa jiraadha. Nuti badii nurratti dhiibuuni waggaa 27 yeroo adda addaatti akkuma jette waa hundi numa irratti dhiibama. Kun immoo gaaffii uummata kanaa ukkaamsuu fi sababa barbaadanii rukutuuf barbaadamudha yeroo hunda kanatti waan ni gochuun. Nuti haa jennu meeshaa waraanaatti akkasitti lakkaa'amu waan jedhu hagami ka jirtu meeshaa waraanaa humna waraanaa kana harka. Baay'ee xiqqaadha. Ka bakka biraa wajjin yeroo fudhannee ilaallu. Maalii fi sababaan barbaadame kana rukutuuf barbaadame. Maaliif sababa barbaadame dhaabuma kanarratti badii tuuluun maaliif barbaadan? Nagaadhaan akkan hojjenneef maaliif barbaadame? Kana bakki gaaffiin jirtu. Kun immoo maal fura? Maal furuu danda'a? Wareegama baafneerra nuti. Wareegama ulfaataa baafneerra. Akkuma jette. Shororkeessaa maaliidha jedhamee sana qofaa miti nama kumaan lakkaa'amutu ittiin reebamee ittiin wanni ta'eera. Inni kun kabajaa barbaada. Bakka barbaada. Kabajaan kennamuufii barbaada. Dhaabi kunillee kabajaa barbaada. Miseensoti isaa, hoogganni isaa akkasitti irratti duulamuu waan jechuun itti fufinsa kanaan duraati malee waan biraa miti. Isa kana immoo ummatichaa fi kan itti wareegaman kanatu ittiin dhiisu. Nagaadhaan hojjenna yoo nagaa nutti dhiisan. Nagaa didamee ummatichuutti hin dhiisu. Nuti amma fixannee dirqama keenya yoo finnee ummata kanatti kennineerra dhaaba kana. Obbo Daawud Ibsaa
waamicha godhameen dhaabbileen hedduu biyya alaatis haa ta'u kan biyya keessaan sochoona jedhanii karaa hidhannoodhaanis haa ta'u gara biraatiin biyyatti deebi'anii mootummaa wajjiniinis hojjetaati jiru yookiin immoo walitti bu'iinsi hin mul'atu. Gara kaabaattis yoo ilaallee iddoo hundumatti iddoo jiranitti mootummaa naannoo jiru wajjiniin poolisiidhaanis haa ta'u gara damee nageenyatti makamuudhaani maqaan isaaniitu hin ka'u. Garuu kan Oromiyaa kana keessaa warri kaanii jijjiirama kanaa deeggaruudhaa fi sanarratti yeroo hojjetanii kan Obbo Daawud Ibsaatiin ABO'n hoogganamu garuu kana waan hin goone fi Oromiyaa keessatti nageenyi kan dhibame kan jedhanii sinkomatantu jiru. Akkuma jedhe Bilisummaa Oromoo irratti komii tarrisuun isa salphaadha nama kanaatiif. Sana qofaa miti. Bilisummaa Oromoo taargetiidha. Akkuma jette taargetiidha. Taargetii ka ta'e warra gaaffii ummata Oromoo kana keessummeessuu hin barbaanne dhaaba kana sababaa godhatu. Dhaabi kuni deeggarsa ummata kanaa qaba. Kanaaf balaadha. Threatidha. Kanaaf dandeettii isaa fi waan isaa xiqqeessuu qabna ka jedhu. Kanaafuu targeted taane. Nuti we are victims of our success. Successii keenyatu victimize nu godhaa jira hundaan. Rakkinicha achi ka jiru. Egaa gaafii dhaaba kanaa deebisuu warra hin barbaanne yeroo jettanii uummata kanaas deebisuu kan hin barbaanne yeroo jettan duraan kana dura egaa kana keessattuu olaantummaa TPLFitiin gaggeeffamaa turte biyyi kunis dhaabbi siyaasaas amma kan jirani kan biyya kana hoogganaa jiru Oromoodha. Kanaaf gaafii uummata kanaa deebisuudha fuuldura dhaabbachuun hin mul'atu. Kanaaf sirumaa waan hoogganaa amma jiru kana wajjin hin deemu dhiisuun jijjiirama kanatti gufuu ta'uudha. Kun immoo Oromoo sirumsaatu badii guddaa tokko keessa seensisa. Oromoon deebi'ee kan kaa'ane godha kan jedhantu jira. Oromootu aangoo qabatee jira ta'e kanaaf Oromoon aangoo qabate jechuun ummati kun bakka bu'oota isaa filatee bilisa ta'ee yoo aangoo qabateedha. Akkin beekuttii fi akkan hubadhutti kanaan duras jedhe IPRDF of keessatti jijjiirama kanaan nin hooggana jedhee warra amma aangoorra jiran kana filatee IPRDFitu hoogganaa jira qaawwaanni kana mootummaa kana. IPRDF immoo kanuma duriiti malee ka haaraa miti. Isa kana Oromoonni kanaan duras keessa turan anaaf ummata kanaafis ka jiru jijjiirama kana immoo waliin deemsisne inneeti dhufne maaliif nuun qobaatti baasanii taarget godhanii nu dhibaa jira. IPRDF jechuu mootummaan kun. Egaa IPRDF yookiin immoo IHADIG kanuma duraati yeroo jettanii amma yeroo baay'ee deeggarsa akka qabanidha warri kan dubbatamu warri biyyattii kana gaggeessanii duraanii olaantummaa TPLF ture amma garuu Oromoodha. Kanaaf isa duraati jechuun hin danda'amu garuu hanqinatu jira. Hanqina sana immoo wal gargaaranii laga tokko ceesisuu turre ture. Sanammoo Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin gaggeeffamu sana hojjetaa hin jiru kan jedhu kan ka'u. Nuti kana keessatti qoodan qabnu. Nuti dhaabaa mootummaa keessaa qoodan qabnu. Akka dhaabaatti immoo nagaadhaan hojjechuu dhufne. Nagaadhaan hojjechuu dhufaatii keessatti nuun keessummeessine nagaadhaan hojjechuu keessatti manga tokko yeegiyaalaa jirra ammallee gara fuulduraatti wayyaa jenneeti itti ciccineetti deemaa jirra. Qooda nu kennan ni gargaarra. Bakka qoodni nu kennametti sana keessa hin jirru jechuumaaf hin jedhe. Obbo Daawud Ibsaa yeroo IPRDF yookiin IHADIG durii innammaa jirus isuma duriiti yeroo jettanii bulchiinsa Mallas Zeenaawaa. Akka IPRDF koaalishinitti jechuukooti. Egaa bulchiifni Mallasii fi bulchiisni amma Oromoon hoogganan jiru sun tokko ta'uu danda'a.
Isa kana keessa seenuun barbaadu ani amma sana ajajiga amma kan hin beeku sanarratti bulchiinsa Ihaadig sana qabsoon uummataa wareegama guddaatti baasee jijjiireera. Jijjiirama sana keessatti hunda keenyaaf ka keessaa qooda fudhannu nutillee gallee nagaadhaan akka sochoonu filannoo deemnee akka filannoo keessatti qooda fudhannu haala kana nu uumeera. Mootummaan kunis of keessa ilaalee waan garii kanaan dura deemsisaa ture sana deemsisuu akka hin qabne sadarkaa kanatti isa jijjiireera qabsoon uummataa akkasitti nu hubattan karaa mataa kooti. Isa kana kabanyee isa kana jajjabeessinee deemuu sana keessatti nuun karaa mataa keenya akkuma ammateetti sana xiqqoo taargeet nu godhanii waa hundatti gufuu kaa'uu jalqabuun gara fuulduraatti nu yaaddeesseera. Meegaa waa'ee filannoo kaaftanii filannoon dhiyaatee jira. Filannoodha yeroo qophaa'amuu qabu keessatti filannoon adeemsifamee akkuma kana dura jedhaas turtanii uummanni Oromoo hiree mataasaa ofiin akka murteeffatu karaa filannootiin fuulduratti tarkaanfachuu dhiisurra atakaaroo akkasii kanaan yeroo fixuuni akka caasaa keessanis hin babal'ifanne akka immoo filannoo sanaaf hin qophoofne isin hin godhu akka dhaabaatti. Atakaaroo kana nuti humna keenya nu harka hin jiru. Mootummaa harka jira. Nagaadhaan akka sochoonuuf yookaan immoo atakaaraan kun babal'atee akka fufu maaliifi humna poolisaa, humna tikaa, humna waraanaa akka qabu mootummaadha. Darbee sirnaan gufuu tokko malee akka nuti sochoonuuf yookaan immoo socho'uu dhiisuu keenyatti biirokiraasii qabuun kana gufuu akka hin taane murteeffatuun kan mootummaa kanaati. Nuti akka dhaabaatti nagaadhaan sochoonee waajjira banannee uummata keenya keessatti deeggartoota keenya ijaarree deeggartoota keenya filannoodhaaf akka qophaa'an gochuu keessatti mirga qabnu irratti dhaabbanne kanaan socho'uudha dirqamni nurraati eegamu seera qabanyee. Isa kana nagaadhaan akka deemu gochuu fi hanqisuun kan mootummaati. Yoo akkamma yaalaa jiranitti tokkoffaa olola guutuu adda bilisummaa Oromoo irratti labsanii waraana bilisummaa Oromoo irratti labsanii isa kana rukutuuf waan qobaatti adda baafatanii waan godhanii lammaffaa immoo yeroo adda addaatti isuma argaa jirtan miidiyaa adda addaadhaan himannaan jirre nurratti waan gochuu itti fufanii haala kana yaaddoo nu uummata keessa galee akkasitti haala filannoo otoo hin taane haala yaaddoo haala rakkina haala nageenya rakkina seenu kanuma isaan miidiyaa ol'aanaa qabani kana uuman keessatti wayyeessuu fi kanarraa dhaabbatanii nagaan nu deemsisuu keessatti deebi'uun isaan harka jirti jechuudha. Maaliif waa hunda harkaa qabu poolisa, security akkasuma warra nageenya jechuu kooti waraana mootummaa harkaa qabu isaan waan ta'eef nuti kan hundaan qabnu. Kana karaa keenya kana nagaan sochoonee of qopheessuu qofaa jechuudha. Gaariidha gara isaaniitiinis egaa koomiin hin jira waraanni hidhatee jiru dhaabni kun waraanni hidhatee jiru gama tokkoon jira gara tokkoon immoo nagaadhaniin sochoona kan jedhu waa lama qabataniitu socho'uu kan jedhanis gama isaaniitiin hin jira. Sana immoo gara fuulduraatti hooggantoota dhaaba sanaa affeerree kan wajjin mari'annu ta'a. Meesin keessattuu erga biyyatti galtanii asitti nagaan akka bu'uu fi yookiin immoo atokaaroon kun akka hin uumamnee fi otoon kana godhee jettanii wanteetti akka dadhabinaatti ilaaltanii gara fuulduraatti immoo kana nan godha jettanii gamaa gamtan yookiin xiinxaltan jira akka hoogganaa dhaaba kanaatti. Ka walta'insa goone IPRDF waliin ammallee sanatti hin deebi'a. IPRDF immoo ka 92 nu ganedha. Amma inni kun haaraa warra jijjiirama kana keessaa bahanidha jennee amannee ka gartuu sadaffaa sanatti ciccinee isa xumurachuu hanqachuu keenya sana gartuu sadaffaan sun otoo jiraatee
nu gidduuttis qooda qabaate gaabbii 92 keessa seenne keessa hin seennu deebine. Isa kana haala keessa turrirraa bakka turrirraa kun hanqatuun biyya kanaaf illee gaarii miti. Maaliif yeroo hundumaa qabsoo kana mataa rukutanii quucarsuudhaaf yeroo hundumaa sababaa barbaadanii socho'uu carraa kenneefi. Kuni yoo wayyaa'e wanni karaa keenya badii nuti goone yoo jiraate isa sana itti ciccinee lakki bakka gareen sadaffaa jirutti malee haasofnee malee xumurannu jennee itti ciccinee wanni gochuu hanqatuun keenya amma haalli kun dhalatuu keessatti tarii carraa kennuu keessatti waan gaabbinufaa ta'a. Gaariidha. Yeroo ammaa kana gamaa gamana dhaabbatanii waa walitti darbachuun hin jira. Ibsa gamaa gamana akkamas isinitti fakkaatetti dhaabbilee lachuu ibsa baasuun hin jira keessattuu yeroo ammaa kana. Kanarraa ka'uudhaani haalli keessatti Oromiyaa keessatti jiru garamitti kan deemu isinitti fakkaata? Garamitti deemuun yeroo darbeeyyuu ibseenne. Waraanni hanga kanaa kun sochoofamee waraanni labsamuun garatti deeman nama yaaddeessa. Hunda keenyayyuu. Nuti as keessatti amma akkaataatti sochoonu keessatti bakka hunda yaaddootu natti dhaamama na gaafatu. Lakkisaa nuti taa'es ta'uu baates nagaan hojjechuutti dhufne obboo dandeebinu obarbaadan nu haa hidhan obarbaadan tarkaanfii haa fudhatan jenna malee guutummaa Oromiyaa keessatti yaaddootu jira. Sadarkaa lubbuu keenya dabalate sadarkaa deemsa kana dabalate kun immoo kan inni irraa ka'u uummata keenya deddeebisee Oromiyaa guutuu keessatti hiriira godhee gaafate nageenyi kaboora'aa jiru daangaarraa ka Oromiyaatti bobbaafamu malee akka biraa isa keessa jiruun akka hiriirri tokkollee ka'ee gaaffiin tokkollee hin kaane. Nullee isaan gaaffii guddaa godhatanii deeman kana isa kana furmaatatti gochuudhaaf abdii guddaadhaan socho'aati turre. Isa kana hunda momaatuu gatiitti kennuu hanqatuudhaan waraana mana guddaa kana humna xiqqaa hidhattee jirtu keessatti akkuma sila siin jedhe waraanni hidhatee jiru biyya kana keessatti qawwee ka qabu bakka garii 100,000 olitti faa kalakkaa'amutu jira odeessa gahaa qabna. Naannoon tokko humni waraanaa fi meeshaa waraanaa harkasaa jiru guddaa tuullaa naannoo tokkotu to'ata kana. Naannolee biraas humna guddaatu jira humni hidhatee jiru iyyuu. Karaa Somaaliyaa kan bobbaa as socho'aa jiru kun duuba isaa humni jiru guddaadha. Ka guyyuu nageenya uummataa booressaa jiru. Isa kana dhiifamee humna xiqqoo tokkoo fi uummata naannoo tokkoo qofaa irratti bobbaafamuun garamitti deemaan gaaffii Oromoo hundaati. Obbo Daawud, Kanatu gaaffiidha. Waraanni keessattuu gara dhiyaatti kan bobba'ee humna hidhatetu gara sana jira. Humni hidhate lama immoo biyya tokko keessatti jiraachuu hin danda'u kan jedhudha. Kanaaf amma gara dhumaatti jaarsummaan tokkos haa ta'u warri rakkina siyaasaa kana furmaata barbaadanii waraanni mootummaa gara kaampitti deebi'u. Obbo Daawud Ibsaas waraana isaanii kan hidhatee jiru akka galuuf labsii haa godhanii haa dabarsanii yoo jedhanii gadi baatanii waraanni dhiyaa Oromiyaa keessatti hidhatee jiru kan immoo karaa sooshaal miidiyaatiin lakkii nuti qabsoodhaan hidhannootiin itti fufna jedhu sana gadi ba'anii obbo Daawud Ibsaa koottaa galaa kan jedhu labsii dabarsu. Sana irra deebite gaaffii kee gaaffii kana sila baanni goote kana waliin ka deemuu maaliifuu lubbuun kun hundi dhabamee waliin ka ilaalamu ta'a jechuudha. Ka ammati jette kanas lubbuun dhabame kunis waraanni kun hundis bobbaafame maaliif duulli kun hundi ta'e badiin ta'e kun hundi waliin ilaalamuu qaba. Gaariidha. Gara dhumaa irratti daqiiqa 2 keessatti kan naaf fixxanii furmaanni rakkoo amma uumamee fi atokaaroo amma mul'ataa jiruuf sodaa namoonni baay'een qabaniif furmaanni waaraan maal inni jettu gabaabsitanii? Furmaati waaraan mootummaa harka jira. Mootummaa fi paartii mootummaa bulchaa harka.
akka biraa furmaata biraa kana akeekuun humnoota biraa fi akka bilisummaa Oromootti ni ulfaata maaliif waa hundi isaan harka jira. Nagaa buusuufis lolaa fi waan adda addaa akkama filatanitti babal'isanii itti fufuu, nama hidhuu, nama sororkeessuu, nama ajjeesuu, duula banuu harka isaanii jira. Isa kana dhiisanii biyyi kun ka keenya waliin dhufne jijjiirama kun immoo ka ummataati. Ummata kanaaf kabajamuu qaba. Kabajaa godhatuu qabanii darbee humnatti duulan kun qabsoo irra ture waggaa dheeraa ka rakkataa ture jedhanii kabajaa yoo kennaniif akka amma jedhamaa jiru kanatti nutuu harka keenyaan qabnee ka itti isaan itti kennine Tigreetu keessa jira jedhanii ka komatani. Dhaqaatii gaafadhaa qoradhaa dhaalli Tigree tokko keessa yoo tureera ta'e akkasitti salphisanii akkasitti furmaati dhufaa isaantu harkaa qaba. Kanaaf furmaati isaan harka jira. Isaanumatti iyyata keenya dabarsina fayyaata. Fayyaata hedduu galatoomaa Obbo Daawud Ibsaa Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo istuudiyoo keenya Finfinneetti argamu dhuftanii ibsa waan nu kennitaniif ammas irra deebi'een hedduu galatoomaa jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya turtii Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin goonee kanarraa kan maangoolamna. Gama biraatiin immoo hooggantoota yookiin bakka bu'oota ODP isaanis finnee yookiin affirree gaafiif deebii wajjiniin gochuudhaaf yaalii godhaa jirra. Yaalii keenyas itti fufna. Akkuma arganne yookiin milkoofne qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Egaa sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti ani Dajanee Guutamaati nagaan nu tura. Thank you.